Halo, 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 halo. Akkam daawwattoota kiyyaa fayyaa nagayaa baga jiraattanii. Har'a ajandaa numa qabdanii. Ijoolleen Suudii keessatti akkasitti lubbuun baatee poolisiin feestaalii zubaalaatiin akkasii ulaa duratti facaasee kan kalluunaaf kannaa jira. Ani ajandaa kanaa wajji wal qabatee yaada addaa qabadheetiin dhufe. Yaada addaa kuni maali yoo jettanii na dhaggeeffattanii ani irra xiyyeeffannaan kiyya warra mana hidhaadhaa osoo hin taane warra mana hidhaatiif warra sagalee tahaa jiru irratti duulli kiyya san warra mana hidhaatiif sagalee tahaa jiru halkanii guyyaas gubbarraa ijoolleen Suudii akkas taate warra jedhu san irratti duulli kiyya maaliif in soban dhugaa hin dubbatan ijoolleen mana hidhaa Suudii makka akkana taate akkas taate eenyu akkas godhaa jiru jetteen lakkii siin jaa aboluu mi akkana jee abolu akkana jee kan akkana yoo jetteen haa isin hin jiru kanaaf sagalee ummata sagalee sobaa warra ta'uun saaxilaa dhugaa jirtuun isinii hima dhugaa yoo fudhattan ni fudhatta yoo dhugaa hin fudhanne dantaa keessan namni ijoollee Suudi Arabiyaa keessatti dararaa jiru Abiy Ahmed immoo nugusa Suudiiti kan lameenumarraa kan namni kana gadi ba'ee lameenirraa callaa ummataadhaaf hin ibsine biyyatti anqa majlisatti sagalee akka bahaniif hiriira kan baane yoo hin goone kijiba kana fudhadha kijiba dhufee za'a 24 fuloora guddifachuudhaaf yuutuubii guddifachuudhaaf za'a 24 iyyuu faayidaa hin qabaas gubbarraa dhiira yoo taate jeene yoo taate majlisa irratti hojjedhu abbootii gadaatti irra hojjedhu qeessota irratti hojjedhu abbootii amantaa sheekotii irratti hojjedhuuti akka uummanni biyyarraa hiriira bahu OMN akka san irratti duuli malee za'a 24 fuloora guddifachaa jirta dhugaan isiniif kanaaf dhugaa jirtu walii himna rakkoon imbaasii Itoophiyaatii miti rakkoon imbaasii Suudiitii miti rakkoon warri ummata nu bira jirti kanaaf sheer godha dhugaa jirtuun isinii hima fudhattan dhugaan isinii hima dhugaa hin fudhattan yoo soba kanaadhaaf akkanatti gigistan akka roobaa mandii'utti mandiitan dhugaa fudhadha ijoollee Suudi Arabiyaa kan qabee hidhee taa'u jiru akka akkasitti du'aa jiru akka akkasitti lubbuun baatu kan godhaa jiru Abiy Ahmed yoo akkana jenne siyaasaa wajji wal qabsiistan yoo akkana jenne waan biraatti achi ooftan gaafa siyaasaa qoba haaso'in imbaasiin Suudii waa takka godhuu hin dandeessu imbaasiin Suudi Arabiyaa waa takka godhuu hin dandeessu imbaasiyootarraa ol ta'ee jira Abiy Ahmediidhaa ajajamanii hojii hojjetaa jiran ajaja Abiy Ahmedii fi Daani'eel Kibratirraa ol namni sochii godhame tarkaanfiitti fudhata yeroo meeqa ummanni Suudi Arabiyaa nutti himan warri imbaasii keessa jiru wallaalleetii miti rakkoo kana warri as gubbarra jiru quba nutti laata garuu itti himaa jirra biyya faranjiirraa ka'ee warra dhufee jira dubbuma tana hubachuudhaaf biyya faranjiirraa ka'ee Suudii ka dhufee jira sheekotiin dhugaa itti himanii deeman hin dubbatan ani Abiyyi kana rabbi seetammoo maal naaf hin galuu barani quba laattan imbaasiitti kana imbaasii jidda uumaa takka uumaan goone isaan dhugaan isin hima abbicha rakkoo kana qabee taa'u mujrima guddaa imbaasiin gaafa mallasaa aangoo qabatti abba feete galchiti abba feete kana ka jiru dhugaan jiru imbaasiin eega Abiyyiin aangoorra dhufe gadduu ministeera haajaa alaa ta'ee booda Abiy Ahmediidhaa fi Daani'eel Kibratiin Riyaadii fi Jidda hoogganamu kana quba qabaadha kana baatanii yoo wareegama feesisu kafallee yoo ijoollee teenya hin galchine as gubbarraa sobaan iyyuun in kijibdan kijiba gidee namni ijoollee teenyaa miti marree taane akkas taane kijiba jirta kijibduudha walaa abbootii amantaa tahi walaa aktiivistii tahi kijibdaa jirta dhugaan si hima
yeroo dhibba tokkoon isinii hime namni yeroo dhufe mee laala mee adreesatti haa godhan akkana jaamme eenyutiitiitu akkana jaajeemme mee rakkoo tana waggaa 3 gumbaatii takkaa miti baatii lamaa miti waggaa 3ti eenyutiitiitu lubbuu tana itti gaafatama mootummaa Suudiiti moo mootummaa Itoophiyaati moo eenyoo jette harka hin laatu waa lama jaalachuun hin ta'u namaafin sagalee ta'a yoo jette dhugaa san gadi baatee dubbachuu furmaataas isiniif hin kaaye furmaata itti aaneetiin isinii kaaye sheer godhe furmaanni tokkoo fi tokko yeroo dhibba tokkoon isinii himi namni as gubbarra guyyatti laayivii yeroo 3 see waa'ee ijoollee Suudii waa'ee ijoollee Suudii dhugaan dubbatu numa booya maalaan inni maal dhufee booyuun faayidaan qabu yoo rakkoo san madda abbaa rakkoo sanii yookaan furmaata haayaa hin deemne as gubbarra jechuun faayidaa hin qabu dhugaan isinii hima dhugaan isinii hima Abiyyi akka gooftaan laala Daani'el Kibrat akka gooftaan laala Biltsiginnaa akka gooftaan laala ijoollee Suudi Arabiyaatiif sagaleen ta'a jechuun kijiba naasi galabbate moo abba feete ta'a isiniitiitu jala way abba sabboonaa keenya way abbaa miskiinaa jetta kijiboota ta'an jiran namni ta'a jiru rakkoo abbicha rakkoo kanaaf furmaata dubbata yoo ati mootummaa Suudiitii rakkoo qabaa yotte lakkii siinja mootummaa Itoophiyaatti rakkoo qabaa lakkii siinja lakkii jinni rakkoo qabaa juba jinni rakkoo qabaa meenaa himaa dhugaa jirtu lafa kaayinyaa waliif haa deemnu namni keenya kijiba feetan sobduudha isin bu'aan dhugaan isinii hima waatiin kana leetitta samaanutti afaan banaa ooltaati mee furmaata nu kaayinaan jaayoon hin ani anas na arab sanatti hima dhugaa kiyya mee ati nu wayyita waa'ee ijoollee Suudii mee ati furmaata ani yooniin furmaata kiyya hanqa dandee wanni san ta'uu fi ta'uu dhabuun rabbi harka jirti garuu furmaata tokkoon isinii kaayu dhugaan siin dhugaa tokkoon isinii himu dura rakkoo jirtu irra deebi'eetiin yeroo maayiitiif dubbadha rakkoo ijoollee Suudi Arabiyaa arraamiti kan du'an maali akka nama haariyaa tokko godhattan way maarreetee way feestaala arraarra qofa wanni godhe waggaa 3 deemaami maa furmaatan dubban sagaleen bira dabrame amma tarkaanfiidha bakka akshin waan godhamuu qabu wareegama feesisu biyya keessatti kafaluu qabna obboleeyyan keenya baraaruudhaaf hiriirri guddaan bahamuu qaba namni siyaasaa wajii walitti qabe yoo jiraate hallayyaa haa seenu namni kana siyaasaa wajii hiriira kana nuti hiriira kana ugguuran jenne geejjiba cufaa hin jenne mootummaa federaalaarraa hayyama furadha mootummaa naannoo Oromiyaarraa hayyama furadha ummanni keenya dhumaa jira jaati ministara haajaa alaatii fi Abiy Ahmed irratti waajjira isaa xalayaa naqa hiriira baajaa jira malee dhagaa cufaa haraa hin jiru namni kana faalleessa tuba sagalee intahaa jettee afaanin maali boo sheer godhi bira geessi boo ijoollee asirraa zaadii damee abur kijibaadhaan kaadrii dhooyfattee qeensaani nama ndaa'um akka caalaa bultimee fi saaliyaa saamii dhugumatti isaan bahanii biltsiginnaa sanii irra jiraa'u dhugaan isin hima isin qeensa dhooyfattanii akka adurreetti akka bineensaatti as gubbaa iyyitan kijibaadhaan keessni keessan Abiyyi darani boo mujrimoota dhugaan isin hima sagalee ijoolleef ta'an jirtu sagaleef namni ta'u tarkaanfii akshiina fur gidee dhufti biyya keessaatii fi biyya alaa kanarraa waaqendeessine gadi baatanii galaa jira jettanii warri community hojiidhaan shubbisaa turtanii isinuuba yeroo meeqa walitti buune yeroo meeqa natti duultan gurubbiidhaan mucaa hattuu
peejii guddifachuudhaaf biyya Arabaatti ergee eenyu sampaa jala fiidan ni kijiba mee nama abiyyee fixuu takkaa dubbatee beekaa namni san amma akka Mubaarik faayise Mubaarik jechuun namni miliyoonni Oromoo yoo duute namni Itoophiyaa matakkalli gaafa qalamu gaafa namni Tigraayitti qalamu namni Oromeetti qalamu takkaa gadi been dubbatu namni ilma namaatiif dubbatu yeroo hunda saba hundaadhaaf gadi bee ka dubbatu yoo saba sabli mittiin amana jee kijibaan ani Itoophiyaa dhaja Itoophiyaa taatu nama qalamu takkaa dubbattee beektaa ati nama dhuunfaaf itti ajandaa godhuu malee nama akkanaa jala yaatan kijiba nama quba hilaatee haqa keessan isin hin baas iyyeensi faayidaa hin qabu ala kulli haal majlisni akka qoy majlisnaa fi manni labummaa abbootiin gadaa akka hiriirri bahamu OMN'n keelloon hojjechuu qaba dhugaa jirtuun isinitti baqeessaa rahi OMN'n lagannaa torba yaame keelloon wajji gargaaraa ture kuush akkasi za'adii damee afuuf ummata kaabaatiif sagalee ta'a za'adii damee afur ijoolleen Suudii mee lallabaati akka namni hiriira bahu godhame hoggonoota keenyaaf yeroo torba yeroo saddeet yaamtanii waqaatiin akkasii kana mee karaa nagayaatiin kana namni hin duune kana mee ummataaf lallaba eenyuuf qabsooytan OMN'n eenyuuf qabsaawaa jirtan nama kana feestaaliidhaan du'aa jiru kana ummata biyyaatiin ka'aati ummata keessaniitiif dirmadhaa jahangaan dubbattanii lubbuu hin caaltu moo koree qindeessaati OMN'n koreen biyya keessaa majlisni hara nagayaatiin dhiisaa poolitikaas wal cinaa oofuu ni danda'a dhimma kana namni siyaasatti jijjiiru mujirimaan siin jee irran kaayyatina irra hin kaayyatina OMN'n gadi bahee ummata dammeessee majlisa fidee abbootii gadaa fidee abbootii mana lubummaa fidee sheekootii fidee akka masgiida mooxaatti jechi sassoosan sanitti yoo guyyaa tokko bahan hanqa galan nuuf galchitu atiitu hidha atii taa'u jiraani ijoollee teenya tana abiyyi siif fixu jiraa jettanii yoo dhugaatti hin himne kijiba keessani galchita moo hin galchitu yoo hin galchine balaan buute balachu anu qobbiidhaaf wareegamuudhaaf qobbiyaani ijoollee Suudiidhaaf yoo rasaasiinatti dhoomu yoo ta'e jihaadaaf qobbiin siniin jiran namni isinitti dhukaasuus hin jiru mootummaan isin dhaggeeffatti yoo sheekootiin gadi yaatanii qeesiin gadi yaatan yoo isinitti kan dhukaasu ta'e namni sammaraa taadha jechuudha hin jiru nageeyuma siyaasaa hojii wal qabsiistanii gaafa Habashaan hiriira baate maatti hin dhukaasne maa sobdanii gaafa Habashaan Finfinnee irratti hiriira baatu ijoollee Suudii kijibaadhaan mucaan Biniyaam Kaja'ansan kijibaan mootummaa Itoophiyaa bahuu dhiisee mootummaa Suudii kaadireedha inni nuti onnuma itti godhuudhaaf jajjabeessuudhaaf nama keenya akka ka'uuf malee ka poostu godhu gurbaan san mootummaan Suudii badii maal goote waggaa tokko isin nyaachisnee nuti waggaa sadii isin nyaachisnee nama miliyoona dhiyaatu maal isinii goona saree isin jaan yaa kalba bakka
addunyaa kana gubbarratti heddumminaadhaan namni hidhaa keessummeessaa jiru mootummaa Suudiiti. Hifatte narraa fudhadhu ijoollee ta'e. Aboo narraa fudhadhu ijoollee ta'e Abiyyi. Duba Abiyyi yoo ijoollee isaa hin fudhanne abbaa keessan hay bar mootummaan abbaadha. Egaa abbummaa dide gadi baanee falmanna. Yoo falmanne ijoolleen tun hin galtu. Nama 300 nama 400 ararraa jalqabe yoo wanta godhe anaatiitutti gaafatama jee dhume dubbii gabaabaa koominitiin Suudi Arabiyaa Sufiyaanis walii gallee jirra hin maxxansu jee bakkaami. Yoo kan maxxansu ta'e ani kaadireedha akkasiin naquma qabaadhaa jee waliin dubbannee jirra. Garuu isinis iyyaati akka biyya keessaa ummanni gadi bahee falmatee akka ijoollee galchuu godha. Dhugaa jirtu ni hime bakka kanaa achi tika kiyyaaf waan sodaadhuuf kanaa achi dubbachuu hin danda'u jee. Garuu isinis biyya keessaa yoo ummanni dhibbaatti godhe malee leencoo baati aangoon hin qabu waa takka bakka dhume daamaarreen qabu. Abaamaan kijibda mootummaan Itoophiyaa durii irraa nama galchuu jira. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa kamirra dhageessa? Gaafa Mallas moo? Gaafa Haile Sillaaseeti moo? Gaafa Mangistiiti moo? Gaafa kamimee mootummaan Itoophiyaa xiyyaaraa isaatiin warra baharaan rakkatee deeme. Mootummaa Suudii galcha xiyyaaraa. Unkaan biyya Itoophiyaa tamma amma Abiyyi faan gadi godhuu kana isiiti. Paakistaanii fi biyya maallaqa qabdu xiyyaaraa fiitiin galcha mootummaa Suudii. Baajata fiitiin galcha takkaa baajata biyya tujjaaraatu barra Iishiyaa warra lammaffaarra jiru. Addunyaa lammaffaa warra ja'anii sadarkaa kaayan kanaa warri ja'amaniioo Suudiin xiyyaaraa fiitiin galchite. Itoophiyaa butuuttee tana dhiisaati. Kaadireedhaa bar yoo dubbanne maarree keenya qeqeetuma jettan yoo dubbanne sheeka qeqeete jettan yoo dubbanne neemuu ma'aatii nama rabbii jettu kanaatiitu Abiyyiidhaaf harka lafa jalaatiin dubbatu. Bar mootummaan Itoophiyaa amma yeroo ammaa tanaa baajata qabdu maarreen qabdu jee irraa difeensi godha. Maal baajata kan naannoo itti galtuu godina itti galtuu si kafalti Suudiin yoonuma mootummaan Abiyyi fudhate. Abiyyiin kanniin fudhachuu dideef yoo biyyatti galan gandi qe'ee naqullaadha. Liyyu poolisiin karaa kaabaa kuttee jirti. Xaaxaaqiin kuttee ummanni kun dammaqaadha. Yoo biyyatti galee ummanni kun na kuffisa kanuma bakka akkanatti dhagaa adiin useente nuti maal isinii goona waggaa 3 daawam isin nyaachisnee jirraa nama miliyoona dhiyaatu kana. Tabuuk ka jiru Dammaam ka jiru Najraanii Bishaa Abahaa Riyaad Tariiqul Karjii wanta Shumeeziidha. Mana hidhaa 50 olii nama Itoophiyaa nyaachisaa jirraa nuti waggaa 3. Duba mootummaa Itoophiyaa mootummaa keessan komadhaa malee nuti maal badii goone eessatti baharatti isinii harraayi. Gaabii kana nuu deebisan quba qaban namuu yeroo dhugaa itti himne. Antana ajaa'ibe jiila Ameerikaa kee Suudii dhufe kun maaliif dhufe bara annaaf hin galuu bar maaliif dhayxe maaliif yoo mana achi dhayxe ijoollee hin dubbisin sheekootii dubbisnee jira sheeka baluu dhimma ajaa'iba anni bar himaa if shawwadaniidha jaamba. Sanamni kun bani aadam kun maa if shawwada. Fuula hojjette fuula rabbiitiif hojjedhu. Jiilli Minisoota irraa ka'eeti kunoo Suudii dhufe gurraadha. Maali gurraa yoo dhugaa jirtu sheeka abalutti dhimma keessan sheeka abaluu dhimma kana harkaa qaba hin beektu ati hankana. Nama laayifii waggaa jila kana waraabu dhiisaati.
warra TV adda addaa qabu dhiisaati informationa namni akka kiyyaa kun taraan kunu informationa imbaasii hojiidhaan guutuu harkaa qabaawi isiin wallaaltaniiti. warri achi taa'ee sila community sheekotiin dammam tajidda tariyaad tar Ameerikaatii fi biyya dimokiraasii lallabdee uummanni keenya dhumaa jiru waa liqimsanii usan waan dhugaan siima. maa wal sobna quba qabnaa takka takkatti nani maqaa isaanii siimaati warra community hunda isaaniitti walaa community Riyaad walaa community Jidda walaa community Dammam imbaasii hojii waa liqimsanii usanii ta'an. Sheekh Abaluutiitti waa kanneen deebinee jaa'u jiilli Minisootaa sheekotiin achi kaate maal yoon akkanaafoo waa'ee kun immoo wallaaltaniiti. Sheekha kanaatiitiitu muumicha ministeeraa waan ajaja dabarsaa jiru akoonii wareegama waan feesisu ummata kaastee ummata dammeessitee OMN irratti dhuftanii guyyaa akkanaa Minisootaa irraa hiriira baan Waashingtan DC'tti hiriira baan Firaankifurtitti hiriira baanee mootummaa Itoophiyaa irratti biyya keessaa ummata hiriira baasnee ummata kana garkinaa kanarratti oona jenne maaluma uummanni kana immoo way marra keenya qeequtti jira malee dhugaan itti qeequtti illee hin jiru dhugaan himaa jira. way sheeka keenya way abbootii amantaa keeke aboo lubbuu ijoollee feestaalaadhaan akkanatti isfaaltii irra darbamuu itti himuu dhugaan kun maal isin maa isin dhukkubsa maa isin dhukkubsa kun immoo sheekha haa ta'u qeesii haa ta'u yoo itti himne hin arrabsine hin qeeqne dhugaa jirtuun itti hime. way abbootii amantaa kun qaanyiin beeku gawwaan dammaqi ilaali rabbi biratti illee abbootii amantaa fi abbootii keenya irratti dirqamni jira dirqama isaati. walaa feeran kottaa maarree shawii irratti kottaa ahlul maarree irratti dhuftan haasoitan kuttan maa sobdan ibsa ijjannoo takka hin qabdan ijoollee Suudiitiif ibsa ijjannoo hin qabdan namni ibsa ijjannoodha adda ba'a. dirqama siyaasaa ta'uu qaba dirqama dhaaba warra Ameerikaa jala fiiguu qabna. ijoollee biyya Arabaatiif dhugaa isaanii lafa kaayaa rabbiin illee isin gargaara. bilisummaan illee yeroo san miskiina hiyyeessa biyya Arabaatiif yoo akkanatti murti ibsa jennu ani wallahi dhiifama naa godhaati dhiifama naa godhaa sheer godhaa bidaan gahaati ummata kana. aktivistoonni kijibduuno za'aadii demii afur fuloowaraa fi moo wallahi sinjaa fuloowaraa kijiba. ani itti bilbilee aboo dhugaa dubbadhu laa Muniirati rakkoo qabda maali rakkoon kee akkamitti lolli kaabaa asoo deemu Abiyyi irratti hiriira nagaa bar hiriira lolaan jenne hiriira nagaatiin jee nama bar akkasitti laayivii gubarra waliin mormaa jiru agartanii jirta jala fiidan isin. ashangullitti idiit godhee mana hidharraa reefka za'aa gallakkisuun it is meaningless faayidaa takko hin qabu. addunyaan quba qabdi abbootiin keenya quba qaba nama waan kana qindeessee isaaniif falmu qofa barbaannuti. za'aa 24 wantarra jechuurra bakka takkaa gadi yaanee qeeqaa gadi baa ommenni gadi baa kuush miidiyaa gadi baa wanta jaa dhukkee irraa kaasa akka sagalee isinii ta'aniif ma sodaattan. kaleessa lagannaan jettanii siyaasaafuu amma 24 mataana dhukkubsitanii maaliif ijoollee Suudi Arabiyaatiif warra biyyaa
sochii wareegama feesisu yaamni maan jenne inki jibdallaa ni sodaattan namuma dhugaa dubbatuun dhabee baraan anis dhufee bar itti bani wala engadda nama sagali lubbube isin quman qabdan laal amma dubbii gabaabaa asin irratti dubbii bakka tana muraati yoo dandeessan ustaadotaa fi qeesotaa fi miidiyaadhaaf erga tokkoffaa abbootii amantaa ka islaamaa ka kiristaanaa ka protestaantii ka ortodoksii hawaasa keessan kan dhumaa jiru kanaadhaaf gadi bahaa hiriira baha walqindeessaati takka kana lammaffaa OMN kuush marre ummata kana adaaf sagalee takka ummata kana guyyaa hiriiratti bahanii fi hawaasa biyyaa dammeessaati dhugaatti maadha wantayyaa sanii achi ustaadoonninis qeesonninis OMNnis akka isinin zigaalleef akka namni isinirraan aarreef guyyaa tokko hiitanii deemuu kana wadni shawwadnu wal shawwaduun hin jirtu haftee jirti Abiyyi fi mootummaa Suudii irraa dhiisaa isaan eega wanta beekamanii jiranii Abiyyiin bar mujirmata isaa if beekee jiraawi isin bira rakkoon jirti miidiyaa fi abbootii amantaa bira jirti hawaasaa fi wanta bira jirti barsa isin ani gaafan gizee waaqeeku wanta seetan isiniif dawaa qaba isiniif faayidaa qaba anin arrabsu salamaa namaan hin jiru hattuu namaan hin jiru waa takka namaan hin jiru garuu karaa irratti deebi'aati ummata keessaniif sagalaa kanumaan jahani amma meedha yeroo beekaan naaf yaad qeeqaatiin ture manjee qeeqaatiin ture ummanni san qeeqni san isaan dhaqqabee ummataadhaaf shoo qofa nu garsiisinaa viizit oromiyaa keessa hin jirru yeroo amman tanaati za'aa 24 kanaa miti mee hanqa beekamtii rabbiin isinii kenne kanaan ugommaa keessan kanaan fayyadamaati ummata keessaniif kan biyya keessa jiru fi kan biyya alaa jiruudhaaf sagalee ta'a siyaasa keessan seeninaa jee nama qeeqaa ture na arrabsitan hinaaf faayattan maaliin hinaafa irraa maaliin hinaafa wayi hinaafaadhaaf arrabsitaa maaliin irraa ummata koo jiru ani isiniif hin iyyaafan artistoonni habashaa yoo namni waa beelawe amma deemaa walloo laalame tamma hin beeyyan irraa jalqabiiti warri diraamaa dalagu warri aadaa agarsiisu aragaash waraanyiidha maarreedha hundi isaanii ummata isaaniitiif sagalee ta'a warri beekamaa fedhu arrabaan beekamaa haa ta'u walleen beekamaa haa ta'u waan fedhaan haa ta'u ummata isaaniitiif yoo buqaan sagalee ta'anii yoo beelaa wan cinaa dhaabbatanii kanumaan jiru ture wayii naafa gurbaan kuni mar waan inaanisi garuu isinii fayyade arra goofa booranaa kana amma akkamitti dammaqanii sossoon nuti ka barbaadnu kana peejii dhiisiti peejii baru gubatu dhiisaati namni iristii foqii dhiisee deema itti fayyadami kara seeraatiin itti fayyadami nama keessiif sagalee ta'e kanaafin qeeqaan walaa itti kaatafariiti walaa galaanaa goromsaati walaa maskiidha walaa nafayaadi akka habashaatti isiniis joollee teessan tan biyya arabaa jirtuudhaaf akka ummanni isaanii sagalee ta'uuf kabuqee jee yeroo dheeraa kaniin qeequuf kana waan biraatii miti ani min sodaadhu akka keessanitti ani wayi galaanaa goromsaa faatu hidha maaliin tuqee hay ummata kanaaf posto haa godhu warra Suudiitiif postu godha mootummaa irratti dhiibbaa uuma bilchiginnaa hin je'ina warri bilchiginnaatis as jala na jalaa fiidan saaliyaa saamiifaa irratti dhiibbaa godha caalaa bultumee faa irratti dhiibbaa godha
shimalli sirratti dhiibbaa godhaa warri bilchiginnaa jala fiidaniis qeeqaanii ijoollee Suudiitiif xiyyeeffannaa OBN irratti wanta jaa jennee ka dubbannu gizee siyaasaa hubabbaanii dhufneef dandeenyee dubbanna nuti. Isin garuu mariidha jinniidha jinni hawaasni hawaasa yeroo sooshaal miidiyaadha dijitaalaa ta'ee jira. Waraana caalaa amma feesbuukni sooshaal miidiyaan hankam tokko dirmate hankam tokko warra booranaatiif dhaabbatan ummata kana hunda qeeqaatiin turean garuu qeeqni san kama keessaatiin maskii dubbisee yeroo meeqa ati faashin shoo qofaa miti faashin shoo cinaa dhaabbannaa hawaasa keenya guddisaa jirta garuu hawaas beekamtii qabdu kanaan siyaasaa keessa hin seenini garuu nama kee ka miidhamee fi ijoollee miidhamaa jirtu dubartii akka keetii kana jeetiin ani nama masgee yeroo hedduu qeeqaa keessaaf qeeqa kiyyallee fudhatte galatoomi jette galatoomi ati sirriidha baga nu eegte dirqama keenya beekamtii harkattaniin kanaan warri sooshaal miidiyaa irratti beekamtii harkattan kana warri peejii qabdan maal faayidaan isinii godhaa yoo hawaasa keessaniif sagalee ittiin taane jee amansiise ummata kanarra bobaasaa jirra jechuudha. Deemaa kun miseejii kiyyaaf sagalee isii waliif deebisne dhugaan itti hime shoo akkuma hojiin kee ogummaan kee akkuma akkasumatti itti fufadhuuti jidduuttis nama keetiif wal jaaraati ummata buqqee fi ummata rakkachaa jiru chaaritii hojjedhaa jennee kana keessaan gorsinee alaan qeeqna kanumaa bar gizee isinis komantii kannita komantii kanna nama peejii gurguddaa qabu nama fudhatama as gubbarratti yeroo dheeraa haa ta'u yeroo gabaabatti beekamtii qabu footoo qofa nurratti poostiin godhiniiti waan tokko hiyyeessa keetis yaadadhu abo ummata walloodhaaf faranjii dara maallaqa guuree boo habashaan amarri boo dhugaan ishii hima ummata wallootiif faranjii waan Tigraayif hin kannine waliin buusaniitti kan nu jiran Tigraay makiinaa fi dhaabee gurguree gargaaraa jira nuti garuu ummatumaafuu sagalee ta'a jennee waggaa meeqa iyyinee dirqitti amma ummata as baasan asoo isin nu arrabsitanii bar ati maarreedha ati akkamitti doktara nafee tuyta akkami maskii tuyta akkami galaanaa goromsaa tuyta akkami saaliyaa tuyta akkami hin tuyinee bar isin beekamoo ta'a hawaasa keessan kan biyya alaa keessatti dhumaa jiru kan biyya keessatti dhumaa jiru jennee yeroo dheeraa waanuma kana ati ni naafta maal aboo istaafurla suuta dammeetan wanni keessan kun suuta akka namaa wanta dammaqaa dhufta hankam tokko ummanni kun hirmaannaa kanarratti eegee hirmaate booda ummata kanaaf dhaqqabe boorana qofaa fi baramman akkana sochii siilaa yeroo hunda akkanatti hirmaatan waan meeqa hojjetan waan meeqa waliin hojjenna isaan biyya keessa jiran za'a qabanitti waan keerii hojjetan rakkoo hin qabu kanuma jennee barbaanna ustaadootaas nuti qeesiis kan jennu kana guyyaa takka iyyitanii sagalee min fakkeessinaadha ani hin fadhu fakkeessu haa guyyaa tokko iyyite waa'ee suudii irra mee ustaadoonni guyyaa tokko malee dubbatanii abbootiin amantaa biraa guyyaa tokko malee dubbatanii guyyaa takka dubbachuu jechuun isinii dubbinne isinii fakkeessinetti ni kaan isinii dubbannee jirraa ustaadni keenya illee dubbatee bariirraa ustaada baluun dubbatee